Zeen moobaayilii istiisii labaaraa kun hundinuu firii bakka nuti jirrutti hin yaadina. Guyyaarraan guyyatti hordoftoota keenyaaf maamiloota keenyaaf appilikeeshinii tola hojjetan keessumaa warreen Suudii Arabiyaa keessatti argamaniif gallakkisuun keenya hojii keenya. Warreen ammoo kana hin taaneef warreen kun isin rakkisee jiru yoo nifa jiraatan taate koomentii barreessuurra koomentii keessan dhiifadha. Biloog jala chaanaalota keenyaaf irraa galcha. Bakka takka illee akka nu hordofne godha. Kuni dimokiraasii jedhama. Kanaafuu laaltanii hin dhiphatinaa. Laaluu keessan irraa dhimma hin qabnu. Fireendota nu jaalatan kan nutis jaalannu komaatamaa ni qabna. Hordoftoonni tiyya kabajamoo nageenya haa dursu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirra jirtu isiniin jechaadha. Arraas ammoo appilikeeshinii tokko qabadheen isiniif dhufeera. Inninis Zeenis akka hojjetu beekamaadha. Labaaraa kun hundinuu duraanuu ni hojjeta. Garuu immoo kan adda isa godhu keessaa inni tokko moobaayilii firiin hojjedhaa jedha. Mee akka inni hojjetuuf yookaan walumaan gabbuufannee haalaallu. Appilikeeshiniin kun immoo ni hojjetu moo hin hojjetu duraa akkuma barame sooshaal miidiyaa nuti qabnutti fayyadamne laallee achi booda appilikeeshinichi eessaa argama inni immoo koodii qabu moo hin qabu kan jedhamu waliin itti deebina. Amma sooshaal miidiyaa namni hundi jaalatu yeroo ammaatiif namni hundiruu irra mul'atu keessaa TikTok haa seennu. TikTok irraa isaa immoo akkasuma liivii isaa haa hordofnu. Liivii dalaynaan akkasuma hunuu ni argitani liivii hojjeta jechuudha. Hordoftoonni tiyya kabajamoo warreen karaa kanaan dhuftan akkasuma ammoo yooniif asiin YouTube warreen YouTubeis kallattuma YouTube agarsiifna. YouTube hogguu seenne ni hojjetu moo hin hojjetu. Appilikeeshinoonni yookaan sooshaal miidiyaa namni irraa fayyadamu gurguddaan isa kana waan ta'eef kana isin garsiisa. Yooniif kanarratti kan hojjetu taate immoo wanni inni hin hojjenne hin jirtu. Kun hundinuu appilikeeshinii maallaqa itti naqanneeti miti. Hamma nuti jirrutti maallaqa itti naqattanii aappii bituu fi kanaan if hin jeeqina. Chaanaala keenya hordofaa. Warreen chaanaala keenyaaf maatii hin ta'in maatii ta'a. Sabiskiraayib godhaa. Laayik godhuun keessan guddaa nu jajjabeessa waan ta'eef viidiyoo daawwattan irratti laayik godhaa. Yaada yoo qabaataniif nu barreessaa isiniin jechaadha. Appilikeeshiniin kun eessatti akka argamu waliin haa ilaallu. Dibkireeshin jedhamu waan namni wallaaleef jecha gara Telegiraamaatti jijjiire. Appilikeeshinii hogguun maxxansuu liinkii isaa bakka hin kaahu baay'inaan Telegiraam jala. Asumaan Telegiraama keessa hogguu seenne Gadaa Oroon chaanaala qaba. Chaanaalli isaa kadura yoo gubattillee lammaffaa kana ni argitanii Gadaa Oroo lakkoofsa 2 eessarratti hogguu dhooytan bifni inni ittiin hojjetu bifa kana waan ta'eef serfariin isaa waliin ilaalla waan ta'eef mee isa kana seenne haa buufannu. Seenne buufachuudhaaf ammoo liinkuma kana dhooytanii liinkii kana gara inni itti isin ajaju jalaatan ammoo ani waanin daabloot godhee jiruuf jecha ooppiin godhee seenee serfarii isaa waliin ilaalla. Amma inni kun hojjechaa jira biicaa ni argitan jeeyyaadha. Haa ta'u malee immoo dhaamsinee jarreen reefuun tana hojjetan seenni hojjetan moo hin hojjetanii waliin haa ilaallu. Mee amma ni dhaamsa. Hogguun dhaamsee eenyurra ilaalla. Fakkeenyaaf YouTube keessa turre YouTubein ni dalagamu hin dalagu hajuu akkuma laaltanii galtan hin dalagu. Wannummaa sooshaal miidiyaan hundinuu ammaaf naaf hin dalagu. Sababni isaa waan isa dhaamseef jecha. Amma immoo serfarii isaa waliin ilaalla. Serfarii isaa gara gubbaatti isa jahaffaa kanarra kaayattanii isa jahaffaa kanarra yoo kaayisan isiniif dalaga. Fakkeenyaaf isa lakkoofsa jahaffaarra jirurra yooniif kaayisan isiniif dalaga. Lakkoofsa kana keessumoo hajjaa qabu kanarra kaattanii serfarii isa duraa. Kan lammaffaadha ammoo amma zeen lammaffaarra warreen zeen qabdan zeen lammaffaarra kaayattanii ammoo moobaayilii 39 akkasuma ni qaba. Garuu haa ta'u malee zeen lakkoofsa 1 fi 2 kanarratti hojjeta. Kana keessaa filannoon keessan kam akka ta'u isinii beekata. Warreen moobaayilii 60 fi 30 nagaafachaa turtanis inni kun hundinuu jira. Moobaayilii firii hajuus ammoo isa kana ni argitan jeeyyaadha. Kanarra kaayattanii
akkasumammoo jawwis isa kana ni argitanii isa lamaan kanarra kaa'atan STCdhaas akkasuma ni qaba appilikeeshiniin kuni walumaa galattuu kan hunda barbaaddanii irra kaayachuudhaaf warreen firii juutti fayyadamuun fedha keessanii waan ta'eef isin warreen firii jamu keessa barbaaddanii irra kaachuu dandeessanii STCdhaas keessa jira waan ta'eef amma keessaa deebinee qabsiifnee halaallu yeroo takkatti sa'aatii inni kennu sa'aatii 24 kenna kunoo akkuma ilaaltanii gartan kana amma if duuba deebinee halaallume YouTube irree fontan hojjechuu didee amma ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhamu ni hojjeta hordoftoota tiyya kabajamoo viidiyoo kana hogguu irraa fayyadamtan like godhuu hin dadhabinaa warreen chaanal kana maatiin ta'in maatii ta'aa fi na hordofaa isinin jaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan nuuf oola.